namoota baay'eedha kaan 666 jedha eegusi 666 jedha 666 maallaqa iluminaantii jedhu isa kana mee namoonni keenya yeroo wantoonni haaraan gara biyya keenyaa dhufan naasuusitti dhaga'ama dhukkuma biyyan jireetti duudha jechuudha gaafa waan haaraa argu hinnaa gaafa bilbilli haaraa biyya dhufu hinnaa gaafa kompiitarri haaraa dhufu naasuu keessa gala jechuudha kana furuu kan danda'u barnoota sabni keenya immoo dhiifama naa gootu baay'een keenya barnoota hin jaallannu kun barnoota jaalladhaa kan jettu ergaan koshee jalqabaati mee haa ta'u forex tradingiin maalidha kan jedhu afaan oromootiin kutaa jalqabaa har'a isiniifan jalqabaa namoonni maatii keenyaan ta'in jirtan YouTube channelii kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa jechuun barbaada. Kanatti dabalee barnoonni nuti asirraa laannu barnoota teknooloojii kan ta'edha waan ta'eef waan haaraa wantoota guyyaa guyyaadhaan dhufan addunyaan maalirra jirti kan jedhu isin biraan hanga waan ta'eef odeeffannoo gaggaarii argattu akka isin hin dabarre booda subscribe gochuun keessa hin hafu waan ta'eef amma bira darbina. Mee haa ta'u forex tradingii maal barbaachisaa maalidhaa hiikkaan isaa maali? Biiroon forex biiroo jedhu iddoo adda addaatti magaalota adda addaa keessatti argina garuu namni kun maal jedhee itti goree ilaalu yoo hin jiru. Forex biiroon bakka dhibeen qabu biyya dhibees hin qabu garuu gaafa hojii onlaayinii keessa seentan ijoolleen tokko tokko jirtu kan fayyadamaa ta'aa jirtan forex tradingii gaafa jalqabdan namoonni ilaalcha addaadha kan isaan isin ilaalan kun ilaalcha booddee tafaa akka ta'e natti mul'ata. Wanti kun wanta jaarraa lakkoofsisaa jiru nuti haaraa ta'e malee warra hin beekne kanaaf haaraa ta'e malee biyyoonni guddatanii turanii jechuudha hojii onlaayinii erga jalqabanii turan wanta jaarraa lakkoofsiseetu har'a nuun asii sammuu nu adoochaa jira. Kan lubbuu isaa dhabaa jira sodaa waan sana sodaa hojii onlaayinii kan sammuu dhabe baay'ee jira kan maraate kan lubbuutti dhabaa jiru jira maal kun haaraa miti hojii onlaayinii bara biyyoonni guddatan waggoota 50-60 kan isaa itti fayyadaman isaan waan barnoota argataniifidha. Keessumatti ijoolleen kompiitar saayinsii yoo jirtan warri teknooloojii barattan warri dandeettii kompiitaraa moo addatti qabdan fiildii biraa taatanii dipaartimentii keessan kan biraa ta'ee warri kompiitara dandeessan carraa bal'aa qabdu. Mee barnoota tokkotti dhufaa forex trading maal? What is forex trading? Gabaa jedha yookaan qottoonfachiisa sileebli yookaan birsa galamallaa kan dhuftedha. For ishee jettu yoo qobaatti irraallee foreign ishee jennudha. Biyya keessa kan hin taane biyya alaa kan jennu. EX immoo exchange ishee jennudha jijjiirra. Foreign ishee jennu የውጭ isa jennudha በአማርኛ የውጭ ishee jennudha. Exchange ishee jennu immoo jijjiirra yookaan immoo minizzaaree jennudha afaan amaaraatiin minizzaaree jenna. Isiniif akka godheeni akka itti dubbachaa jira malee afaan kana waliin dha'uu barbaade miti. Tradingiin immoo egaa tradingiin daldaladha. Nigdi jennu afaan amaaraatiin kana jechuun daldala jijjiirraa alaa jechuudha. Kanumadha hiikkaan isaa hiikaa biraa qabu የውጭ minizzaaree nigdi jennudha afaan amaaraatiin. Mee haa ta'u egaa naasuun isinitti dhagaamin jireera baay'een keessan hin sodaattu gaafa onlaayinii irrattis ijoollonni hojii foreksii kan hojjetan gaafa isaan maxxansan kun hafuura 666dha hafuura sobaatii hafuura hamaadha kan jedhamti baay'ata nan dhagaa yeroo baay'ee nan argasi koomentii ijoollee tokko tokko gaafa ilaalusi wantoota baay'ee argitu jechuudha. Ani isa keessan naqu kaayyoon koo garuu barnoota kana isiniif qooduudha wanta ta'eef mee forex trading hojjechuuf wantoota bu'uuraa nuti guuttachuu qabnu isiniif qooda. Achi keessaa inni jalqabaa moobaayiliidha yookaan kompiitaradha. Moobaayilii immoo callumenne baanna osoo hin taane bilbilli keenya aktiivii kan ta'e ta'uu qaba yookaan abdeetii kan ta'e ta'uu qaba. Callumenne bilbila dhannee baannee deemuu hin qabnu. Ismaartifoonii ta'e yookaan iPhoneis ta'uu danda'a bilbila iPadis ta'uu danda'a akkuma humna keessaniitti kan kaameraan isaa qulqullina qabuu fi istooreejii guddaa qabu ta'uu qaba. Gara kompiitaraa yoo dhufnes laaptooppii yoo ta'es deeskitooppii yoo ta'es warri portable device warreen kun bilbilaa fi laaptooppii warra akka taabileetii yoo ta'ellee fayyadamuu dandeessu jechuudha. Isaan kana nu barbaachisa. Baatiriin isaallee qabachuu danda'u qaba. Lammaffaarratti intarneetiidha. Intarneetii spiidii gahaa qabu qabaachuu qabna. Callumennee lafaa kaanee forex tradingii jalqabnee fayyadamaa taane jechuun soba jechuudha. Kanarratti serious ta'e kan isinitti himu karaan ittiin daandiin qarshii ittiin hojjetan it is very difficult. It is not simple. Salphaa miti. Akka salphaatti hin argamu. Qarshiin akka salphaatti hin dhuftu. Ishee kana dhugaas isinitti hima baay'ee ulfaata. Namni dafqa isaa xuruurfate dhiiga isaa kennee tura kan inni qarshii argatu. Kana immoo seeruma uumaa kaa'e mootonni seeratuma qabu. Mootonni iyyuu walii galu jechuudha. Namni akka salphaatti qarshii akka hin arganne seeruma nu dhowwaa jechuudha. Seerri lafaas seerri waaqaas hin ayyamu jechuudha ishee kana. No warri dhaabbateen minaantiitu qarshii akkasii hiree dhaabbata 666 qarshii ammanaa hiraa jira warri jettanii shawwada obboyoomsaa jirtan yeroo keessan ittiin taphatina. No qarshii ammana gahu namaa kenna. Mutuun fidee hoo fudhunaan jedhaan immoo nan fudhadha. Naafa fidu itti hima. Sheerii godhaa viidiyoo kun dhaqqabu.
Eessaa fidee naa kenna? Ofiisaa iyyuu hin qabu. Sobaa jechuudha. Eessaa fidee? Ofiisaa iyyuu hin qabu. Yaada namaa kenna. Kanaaf hojjettee argatta qarshii. Dhaabbanni kun hin jiru jechuu miti. Guutuu addunyaa keessa tamsa'ee jira. Achi jirraan jedhan garuu as jirraan jedhan. Isaatiif illee qarshii amma nagahu qarshii miiliyoonaa qarshii tiriliyoonaan lakkaa'amu raabsa. Utuu daandii qarshii argatan ulfaataa mana ga'ee jiru eessaati kan inni qarshii raabsu. Garuu kun achi nan geessu ture xiqqoo ishee gara 666 warra jedhanii yaada kaasaniifan gara sana dhaqee. Kanaaf intarneetii ga'aa qabaachuu qabdu jechuudha. Kan biizii hin taane intarneetii ga'aa qabaachuu qabdu. Sadaffaa irratti taayim yeroo ga'aa qabaachuu qabna jechuudha. Forex trading irra gallee callimannee bilbila keenya yookaan kompiitara keenya cufnee bakka hojii keenyaa dhaquu hin dandeenyu. Kana jechuun nyaatamnee irraa jechuudha. Yookaan bu'aas hin buufannu qooda sana miidhaa gurguddaa keessatti kuufnaa jechuudha. Kanaaf yeroo ga'aa qabaachuu qabna. Yeroo. Kan biraan application. Application irratti hojjennu beekuu qabna. Application software baay'eetu jiru. Isaanii beekuu danda'uu qabnaa jechuudha. Warri broker jennu jiru applicationonni gosa baay'ee jiru. Broker application warri jennu jiru. Broker application amma fakkeenyaaf namoonni naannoo jiraannutti bilbila warri daldalanii isa bituu fi isa gurguruu kan walitti fidanii daldaltoota jennaa isaan daldalaa jenna. Akkuma kana gara application software gaafa dhufnu broker jechuun karaa biraa daldalaa jechuudha. Broker application warri jennu sun egaa haala nu mijeessu jechuudha. Akkasuma daldalaan akka wanti tokko bitamee gurguramu haala mijeessa waan ta'eef applicationii broker jennu kunis daldaltoota sana achirratti argannaa jechuudha. Isuma asii qaamaan hojjetamu gara kompiitaraa gaafa dhufnu achirratti daldalaatu jira jechuudha. Isaan applicationii irratti wal ga'an qabu. Applicationoota baay'eetu jiru egaa. Isa tooraan booda itti dhufna. Kan biraan exchange application kan jennu jiru. Isaaniin immoo fakkeenyaaf qarshii yookaan maallaqa Itoophiyaa gara doolaariitti jijjiiruu gaafa barbaadnu exchange application warra jennu kana nu barbaachisa jechuudha. Application akkasiis jiru jechuudha. Yookaan yuuroo gara doolaarii, doolaarii gara yuuroo, yuuroo gara qarshii Itoophiyaa, qarshii Itoophiyaa gara yuuroo jijjiiruuf exchange application warra jedhan kana fayyadamnaa jechuudha. Kan biraan sell and buy. Binnee gurguruudhaaf immoo ammas application nu barbaachisantu jiru. Forex trading hojjechuudhaaf egaa applicationoota kana sadantu nu barbaachisu yeroo tokkotti jechuudha. Hojii amma naga hojjettee egaa yeroo bakkeedhaa abaluu qarshii illuminaantii akkas akkasitti fayyadama yeroo jedhamu nama gaddisiisaa jechuudha. Kanaaf daandii ittiin qarshiin hojjetamu baay'ee tokko ulfaataadha malee salphaa miti jechuudha. Baay'ee salphaa miti. Kan biraan money qarshii nu barbaachisaa jechuudha. Forex trading hojjechuudhaaf qarshii gahaa qabaachuu qabna. Kan qarshiin qabnu taanaan maaliin binnee gurguru? Qarshiin qabnu taanaan hojii miti oollee buluu yaaduun iyyuu hin ulfaataa jechuudha. Akka dandeettii keessanii immoo hojjedha. Humna keessan gararraatti yaaddanii sammuu dhiphattanii booda rakkoo keessa galuurraa qarshii 10 qabdu taanaan qarshii 100 qabdu taanaan ishee maal hojjedhaa malee liqeeffadheen akkas godhaa qarshii akkasii barbaadeen akkas godhaa hin jirina. Warri qarshii hangana bu'aa arganne jedhan immoo isaan haa jedhanii haamil ka'anis kan nama sanaa immoo hankee ta'uu danda'a waan ta'eef achi ga'uuf yaali garuu nama sanatti hin hinaafini miidhaa irratti yaadini. Akka isaa ta'uun qabachuu immoo hin dandeessu. Amma kaatee amma akka isaan taatu. Abbaan barbaade qarshii karaa sirrii ta'es argatee karaa sirrii hin taanes argatee investii godhee yoo baddee isa baddodhee silas qarshii itti dadhabee fidee miti yoo ta'e akka barbaade investii godhee al tokko fayyadamaa ta'uu danda'a. Yeroo hundaa miti niyyuu. Abbaan barbaade yoo saames lafa barbaadees fuudhee yoo investii godhee milkaa'ee ilmi hiyyeessaa viidiyoo kana ilaalee yoo sammuu isaa dhabe rakkoodha jechuudha. Kanaaf of eeggatu. Rakkoo keessatti hin gahe. Kanaaf akkaataan jireenya nama kan biraa akkaataa jireenya kee ta'uu hin danda'u. Ati ofuma keetii jiraatta, kanuma keetiin jiraatta. Garuu jijjiiramaaf immoo dhamai jijjiiramaaf hojjetu. Yeroo hundaa bara. Kanaaf qarshii gahaa qabaachuun dirqama. Qarshiin qabdu taanaan hin yaadin waan kana iyyuu hin yaadin. Yaaduu iyyuu hin qabnu jechuudha. Namoonni tokko tokko immoo hojii onlaayinii hin yaadu garuu irra hin turan. Kanaaf obsa illee nu barbaada jechuudha. Obsa nu barbaada. Hojii guyyaa naannoo keenya hojjennu iyyuu warrumta hojii guyyaa hojjetan iyyuu har'a hojjetanii galgala miti kan isaan fudhatanii galan. Yookaan torbee lama yookaan ji'a. Hojjettoonni mootummaa iyyuu kan hojjennu ji'a tokko hojjenneera kan qarshii argan. Kanaaf ammuma bantee ammuma qarshii guurtee waan baasu ittiin fakkaate. Ishee qabdu dhabda. Amman sitti mashee kana gaaffii akkas akkasii
karaa iimeelis nu gaafattu waan ta'eef hojii amma hojjettee amma argattu lafa kanarra barbaaddu hin jiru. Amma asitti gaafii namoota tokko tokkoof deebii taa'ee yaada. Aarsaatu ittiin kaffalin otoo ittiin dadhabin pilaatfoormii irra galte sanaa utuu tajaajila barbaachisaa ta'e guuttee seeran guutin wanna argattu wanna mugartii cirtu wanti lafa ammaartu waan jiru ittiin fakkaate garaa guddaa. Karaan milkaa'inaa karaan waan gaarii argachuu baay'ee cima. Hin ariifate ariitiin barbaachisu. Abbaan barbaade kufee lafa dheeduu malee namni siif ariifatu hin jiru. Yoo duute duuta malee. Jala muraa beekaa. Obsa hin barbaachisaa jechuudha. Forex trading jechuun obsi bu'uura hojii forex tradingiiti jechuu dandeenya jechuudha. Kan biraan language afaanota English, Spanish, French, Arabic or China. Afaanota kana yoo dandeenye baay'ee filatamaa. Maaliif namoota bebbeekamoo namoota gurguddoo wajjin wal arguu fi haasa'uu dandeessu waan ta'eef language baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif bakkatti namoonni gurguddaan kaampaaniin gurguddaan baankiiwwan gurguddaan addunyaa kana irratti wal ga'uudha waan ta'eef qarshii yookaan maallaqa xiqqoo miti kan achirra jiru. Kanaaf language murteessaadha jechuudha. Kanaaf an jedha yeroo baay'ee baradhaa kan jedhu. Barachuun baay'ee murteessaadha. Kana yoon jedhe ga'aadha. Yeroo ta'an kutaa lammaffaa wajjin itti fufnaa akkasitti viidiyoo kana laayik sheer gochaa hiriyoota keessaniif dhaqqabsiisaa.